Talasibeli beride ishibai anchiba kishi qorashenye dinozari sigalam onne irra sijaladhe ati garuu na didda bannata chushina jedhi wanuma kana sigale amma kun ina mana man beitu rakata afana maran beitu biyon way Yikaafi mate wala biyon mana maran beitu Newti kabat wali bisha wanti angatu kana je mujan sina jeza ye wisha ayere tinti ma amar patya soiti wala ala oromo be kami ala oromo himbe kalibeno anchi wodish onne embe ko ala oro sik alla o jete onne ras jara de onne dia kay tikita kalibeno anchi onne ras jara ishibai anchi bakish ishina jadi cala oro makalimbe sandi be kasi no anunim be house cala diro aso tu binus reza kakak murade de batu mal sama kaca kaca gota woi mal kan gedal ya sama kai Hayo mutir kada olita saya. Hayo tidak mereka tak. Anak isi olita saya berbana hangga tuto. Kok. Kasih serba artisti acalo indesa ka yerojal kabafe wa eke ibsu dap anjicho tangkabo ano menangkabu wa tokko singodo du'e badu sille ansini rafadu yojetu anjira kanana chinjiru ano menangkabu wa tokko singodo du'e badu sille ansini rafadu hangatuto betuto yaa goota jaalala naaf jiraadhu malee malan jedhaa silaa naaf jiraadhu malee malan jedhaa silaa hangaatu dhugama rabbiititti namni Oromoo gandummaa sakuritii gandummaa harkaa qabu si malee eessa jira hangaatu si malee eessa jira namni kompiitarri gizee takkaan gandummaa qabbaneesse bishaan itti naqe barnu harkaan lafa qabadhee ani hangatu kuudha jedhee gastii banee nama 800 irra gastii kiyyaran nama siifaarsaa ture bar hanga atama yeroo jalqabaatiif fooloo na godhi yeroo jalqabaatiif jaalala keessii qabaatu kiyyarraa beeki wal agarreen beenu waan ta'eef tokko fooloo na godhi ammuma sii deebisaaf kana booda jaarsa dirredaa wasi gurguraa jiranii taasi gurgura kaaree jannataa qooduu yoo si gurguran ana malee na heerume nama akkanaa sii quudhu jiru abadan intala mancaaf tuulamaati intala warra harargeeti an ilma warra mandoof sikkooti warra arsiiti jaalala kee keessummeessaa jiraachuuf akka jiru atis ni quba qabda sumaasitti amaana yaada jiru amma naa kenni tokkoffaa fooloo sii deebisee jira yaada jiru ammaatillee gama keetiin waan sitti dhagaami tokko waan irraa hubatte tokko waan jaalala kiyya irraa hubatte tokko akkana ibsituun barbaada carraa sii kennee jira. Naani waan sin jedhu galatoomii hedduu takka ulfaadhu jaalala keessan seenne beete kabajaa obbulummaa tanamummaa ulfaadhu sin jedha. Ka guyyaa guutuu dhimma jaalalaa keessummeessa jedheenu Nasir Bajirta bar na Farsi jirta. Kalibbeenu anchi waddishachuun maali? Onni irraa si jaaladhaanii ka maaliiti? Jaaladhaa jette jaalala obbolummaa ta'uu fi obbolummaa masgiida rabbi ijaaraa jiru. Jaalala fiqirii ta'u ol fuudhan si jaalataa. Masgiida ijaaraa irra seeta obbolummaa rabbi keessa buufadhaa rabbiif jecha masgiida kana keessa buufadhaa ifaa masgiidaa bitaa soolarii maalii maala naafate obbolummaa masgiida ijaaraa irra seetamoo? Eshi ganta kanaafillee adda baasiree akkas taanaan an jaalala akkanaan jaaladha jee hawaasni kun hundi jaalala ture. Maana jalaa dhokatta si jammara ayyoo hagattee ati amma na jalaa dhokatte haga onneen tiyya naate beetta. Sabarraa naasiin baadii daawwis. Inde rakkoo guddaa na keessummeessisiisaa artammate. Faa irratti
ati nama onnee Oromoo miskiina Maammadoo miskiina meeqa gammachiisaa ture har'aan ammoo miskiina dhuunfaan si jaalate hamilee isaa kutuu keetiif baay'ee garuu soorii jechuun barbaada. Kana ammoo ani osoo hin jenne atillee nama tilmaamuu danda'u. Asumaanuu ani hangaatuun as deebitu አንድ ሺህ 200 izaa taachaallee namni 200 kun guyyaa 36 har'aa Ingiliiziin kun keessaa ba'ee ka dhufu guyyaa eewa hundi keessa nama sirra jiran hundi keessa nuyyuu mallattoo idoo kana dura balleessa fooloo godha warra sirra jiru kana iyyuu hundi keessa mallattoo idoo dura balleessa si fayyadamu boru geema qaba waan nama sirra jiru kana hundi isaa mallattoo idoo dura balleessa narraa nafina dura balleessa mallattoo idoo kana dura balleessa fooloo godha hundi isaanii fooloo godha guys hundi keessan warra sirra jiru warra gasirra jiru kana hundi isaanii fooloo godhaati mallattoo idoo kana dura balleessa bilisummaa caalaa absee leebaa jaal sumee angaatu raggata dura balleessa mallattoo idoo kana dura balleessa hundi isaanii oromoodha baleeyyan keessan let's go hundi keessan dura balleessa mallattoo idoo kana dura balleessa fooloo godha mallattoo idoo sani bu'a mallattoo idoo sanitti bu'a itti fufa dikko angaatuun mashkuula na fakkaatee angaatuun odoo as baatee yaada jiru ibsinni bareeda amma isii eegaar. Maal jetti raggataa horii jettan haga angaatuun dhuftu guyyaa 36dha Ingiliiziin nama keessa jiru kun keessaa ba'ee ka dhufu guyyaa 10tti guyyaa 36 har'aa geema qaba narraa nafina fooloolee na godha viidiyoolee na hojjedha hundi keessan waan qabdanii waan dandeettanii sappoortii na godha kanuma wanna biraan jiru Oromoo ko abdii keessan itti qabadhe giiftaras hin qabu keema sallee miti ani qabamaana jechuudha Oromoo ko ummata fikirii ummata jaalala. Hangaatu video banadhu ka waan jiru mataa inni gabboona barsi dhageeffachaa jira asbay sirbiif qaragataa sirba keessan dura shaashaa waliin khatakitti mana kana shaashaa waliin manuma nama dharee sirba keeti ma sirba bareedu buuse sirbiin shaashaa mana waliin deemre qotiyyoo haaraw jaalala maal beeytaa miti oo bu'aan hojii rakkadhee abu'an mucatti asnaa baasaa jara rabbi rasuuli jedha hangaatu ye qoy dhufu jiraal viidiyoon hin banadhaaf eshi tottolfataa jirti maraa kan jaalalaan idana rafeen bulletti hin beeka hara mijiisii beeka maal tottolfadha karaa jaalallee kee ciqilfata ati hangasuu sirba kee irra buusiree sirba kan kee mararfataa dhufanii garaa waan kiyyaa bareedatiyaa mararfataa dhufanii bareedatiyaa itti Now bersih berbang boleh. Disho gira baguna baredatia. Robe gira baguna. Dufte hangatu magalika robona baredatia. Dufte hangatu magalaka robona. Asbay melubbo. Absiisee bar alhamdulillah tokko kita wanni ambichaan jaalalaan du'aa waliin jiru haadhara waa'ee kee ibsuudhaaf jechoota qabu itti dhageette bara miira keessa si galee mootii irra jiran see dhugaa rabbi dhugaan gubboo malee gubbatti haa baatu dhugaan namaa hidhanillee teettu dhugaan lagayaa hidhanillee teettu hangaatuun jaalalaan qabamtu gadi mootii irra jira jeen jechaa jira dhugaa Gobas osoo adaamiyuuti irra jiraatte akkana na faarsita haadhoo koo foon haadha koo garmaamu tula foon haadha koo rabbal qaaba jaalalaan adda akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota kennaa egaa oduu ammaa waliin an oduu qabachuudhaan kan dhufe mogosta sammaatiin ammaa kana itti gaafatamaan dhimma mudhii gadii obbo Caalaa Nuuree uummattoota walitti qabuudhaan magaalaa Riyaad keessatti tamsaasa barbaachisuun waltajjii jaalalaa irratti walitti qabamuudhaan shoora dirree jaalalaa taphachuudhaaf akkuma beekamutti jiraattonni naannoo Riyaad OMN itti himaniin haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessatti shoorri keessummeessaa jiru keessummeessaan jaalalaa obbo Ragaxaa Fungeetii keessummeessituun jaalalaa obbo Hangaatuun yeroo salphaa keessatti Maammadoo Oolotaa fi Maammadoo Abu Mazraa gammachiisaa turte yeroo ammaa jaalalaan kaadhimamtee obbo Ragaxaa Fungee waliin taatee haasawa gabaabaa taasisuun OMN itti himame.
itti gaafatamaan dhimma mudhii gadii obbo Caalaa Nuuree tarkaanfii barbaachisu fudhatuudhaan angaatuu bira gaxaa walitti fuuna jechuudhaan coora jaalalaa taphachuuf tarkaanfii barbaachisu godina Arsii lixaa aanaa Saboo ganda Bacaarraa godina maalii aanaa akkasii Harargee Wisxii irraa angaatuun dhuftee shoora jaalalaa obbo Raggaxaa Bungee waliin dirree Riyaaditti taphatamuun OMN itti himame. Jaalala Raggaxaa Bungeetii fi angaatuu walii ibsan keessatti Oromoota onnee balbal godhuun jaalalli jara kana lamaanii uummata hedduu sesseeqachiise jechuun OMN itti himame. Haa ta'u malee ergaan ammaaf qabnu dabalataan obbo Mogos Tasammaa yaadatti aanu akkuma itti aanutti dhiyaatam. Turtii gaarii siniin jedham angaatuu eessa dhayxe rabbii jedha. Nama kuma dhibba geetta nama oduu angaatuu kanaa fi Raggaxaa dhageetta wal fuunee sabbara. Kan nama du'i sabbara angaatuun heerumte. Sabbara. Anti sheewleetu matoon angaatuu wal fuudhanii salaamu aleeku. Maal ittamme yaadame yuuti irraa kaa kenna. Sadiiroo sagaleen kiyyan jiru moo mana mulummi yuutti irra jira. Akkana na godha. Nooni jira Raggaxaa bare warni gitti kan angaatuu warni maal ol qabdee kaate guys. Warni gitti kan Rosa ababo darbe Rosa limu. Yoo isin dide Rosa limu tinsi fuudha obseeti. Warni gillee itti kennu zeena maduri yaadate. Kama dugali Rosa. Amma homaa waliin baafne kaaga silaa zeena tizitaa duri yaadate warra kaa'e malee. Rosa si argaan jiru maa? Warning jedhee bideela asirratti. Malee amma angaatuu naga silaa homaan baaf. Rosa galchi caalaa oro. Rosa limu galchi. Rosa limu galchi. Angaatuu akaawunti kaani kottu angaatuu. Akaawunti kaani kottu. Way. Sitter gutti jira Rosa asbira ka'uu hin dandeenye moo wanti sitter gaaru kun maanni? Angaatuu warning irra kaaya kuchise bara. Raggaxaa. Uno khani nufteerti galchi. Account. Angaatuu nuftee jirti galchi caalaa oro. Angaatuu filaawarii kan dandeessu. Angaatuu ol deebiftamu ani asii bu'aa jira angaatuu dhabnaan. An bu'aa jira angaatuun dhabamtu. Angaatuu nufteerti qoy angaatuu sin barbaada gasti kana godhi bara. Warri ministeera kun maal darbu jira saa? Way maal ministeera nama mana kana keessa qaba. Way. Akawanti biraatiin nutti galchi akawanti. Kau ministeera kana sirraa kaasa. Sinuun takeessa warra akka jiru ministeera sirraa hin kaasa. Erga ministeera hin fayyadne mana. Raggaxaa ni jira moo jiru mana kana keessa? Aywa, thank you. Kamu diterima kasih dalaga. Angga makasih dia mau dan koi. Akana. Raggaxaa. Maal balleesse isa warreen gina irra kaa'e kan kana darbe. Lubbuu zeenaa durii. Ana wasii maal balleesse jedha ani. Maal balleesse. Ati viidiyoo ni cibate viidiyoo jirta Raggaxaa mungkin. Warreen gina irra kaa'e na darbe dhugaa rabbi. Raggaxaa viidiyoo jiru Raggaxaa viidiyoo tahu jirami. Viidiyoo jira inni. Video bana lubbu tizit watakan ba wallahi amma naga jirta balaan buute TikTokin kun le bala ge walla waan qara dur dabarsa yaadate adha nama qatta warabbal kaaba biyya madan nama qatta yodi video bana dhume angaatu ye lubbu ayye banne akkanumatti warreen gina marra kaa'e maal balleesse Oromoo? Caalaa iddoon teessaa qola. Eessa kaasna na qabanii deebi'a. amma angaatu yaati waan jettu naan jedhi shi'anallee hoo dubbiillee hoo waan jette naan jedhi kanaanillee kunoo fooloo si godhee naa deebisi kanaanillee fooloo si godhee naa deebisi qaama kee hundaa wal keessa dacha'uu qabnaa naafati bakka jechuun an jarraa jaalalaa si dhiyeeffadhe carraa jaalalaa kan si dhiyeeffadhe kanaaf ani sinoo jaalataa keeti an ilma arsiiti ati immoo ilma harargeeti oromtiitti
illee oromticha qulqulluun mamandoo sikkooti jaalala kee keessummeessaa jiraataa jira si arguuf qaraayyuu alhamdulillah siin jedhe rabbummaa mucatti masanni wal agarsiiftee nafuu siftaadhee hawwuu ture maal ittameeti Si gammadere anilleen eegana agaruudhaaf hawwitee na agarte hedduu si gammade. Okay galatoomina waliinuu agana haasa'u alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha tokkoffaa akkuma quraana rabbi illee la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum in azaabihi la shadiid jedhe yoo isin hamdaa galfattan rabbi illee isinii dabalaa jedha yoo isin ammoo hamdaa isa galfattuu dhabdan rabbi isinirraa qannasa jedhaan si arguuf alhamdulillah jedhee jira rabbi akka walillee nu agarsiisuuf taan illee keessaati sii gala sumaanuu sirba tokko irra sii kaaya garboon asheeta dadaaliftee qamadeen bareedatiya garboon asheeta dadaaliftee qamadii raammatanaa godhe waanan dhoora gadee bareedatiya raammatanaa godhe waanan dhoora gadee akkanaa bara hin beektanii ati bakka isaanii akkanuma dhannaan hin beektu osoo nama maqaan dhayinuu hin beekta kanaati kana waa sitti himu gaafa taatu hin beekta kanaaf Bos mara teessee kadhatta ades mara teessee kadhatta aboo gurba mee aboo dubbiin mataatee yaa jarree hama kun. Kanaaf maal ittamee ati garuu bakkeennaaf nama yoo kan qabne waadaa walii seennee akkasi fuudhu safaaxaan laaluu dandeetta garuu ati an jaalala dhugaas sii qaba. Ati immoo akka qoosaatiin laaluu dandeetta jechuun wanti himan kuni. Poolisii ol geessi jaala. Iddoo si bira jiru ka biraa kaatee ol galchittee jalaa janaa jantu kam. No meedhaa bar. Gidaara na seeta moo ani qoy nama na seeta an jaalala. Meedhaa bar soddaa kan isin hin beektu. Balaan buute. Maammee soddaa warraarsi hin beektu ati. Okay ani soddaan keenna soddaa.